Baay'ee duraan dursee waamicha kiyyaa kallattiidhaanis alkallattiidhaanis dhageessanii waamicha kiyya kabajtanii namoonni bakka kanatti naaf argamtan iddoo onneerraa naa kabajni isin haa qaqqabu. Iddoon isin kabaja, iddoon isin jaalladha. Aayaa guddaan isinii qaba. Warrillee as dhufuu baattan immoo mana keessanitti teessanii miidiyaadhaan na jajjabeessaa jirtan ammas iddoon isin kabaja ulfeenya guddaan isinii qaba. Kanaan alatti keessumattuu ijoollee keenya bakka kanatti isiniin alatti dhaabbachuun iddoo inni ulfaata. Amata 3-4 dabarsine keessatti utubaa taatanii lafee duudaa kan naa taatan ijoollee keenya iddoo naa galatooma. Moral. Arras biyya galee deebi'ee yeroon deebi'u achumaan kan ol na kaaftanis isinuma waan ta'eef ammas iddoo naa galatooma. Ammas bakkattii kana banuudhaaf kan na cinaa dhaabbattan ijoollee keenya waan taataniif sadaffaas isinumti galatooma. Kanaan achi walumaan jirraa hojiin keenyatti fufaa addarraa kaasee ammas akka haaraatti kallattii haaraan tamsaasa haaraatiin ol dhufnee jirraa. Domneera ayyaa magara irbaataatiin qajeelumaan jechaadha. Nafi. Maami show. Miti nafi maal jechuudha asirratti jira miti ani tuun namatti irbaata bakka nagaatti jira. Aljazeera ndee. Koy kaameraatti si deebisa. Sorry habibi. Kaamera illee si deebisa. Maal jechuudha koy. Sorry maami show. Imbeelofne saniif. Rufee taa'ee boo'e karaa jechuun madiidhaan waan jala taa'ee boo'e. Makiina akkana yaa'u kana keessa makiinaan Oromoo mukkin tokko lama jiraatu malee hin jiru jedhee boo'e. Dur jechuun ammaa miti beeka. Gizee jechuun uummanni sun nu bulchusan baafatte jarillee. Duuba gartanii amma Finfinnee teenya taatee duuba Dubaayillee lammaffaa biyya teenya taate jecha kana maal jettan jedhan Alhamdulillah. Amile. wanni isinin jedhan kana siyaa jecha wanni isinidhaa ijoolleen teenya ta Itoophiyaa ta Oromiyaa keessaa dhuftan ta jechuun Itoophiyaan gosa baay'ee qabdi. Gosa baay'ee qabdi takkaa lama jennu beerasabii nama 85 oli biyya san keessa jiraate jecha. Hundi keessan beerasabii nama 85 olii kana kabajanan waliin jiraachuun maali? Isin marti jecha warra keessa jirtan kuni wanni irraa razzaqamaa jirtan ummata beerasabii nama 85 san irraa razzaqamaa jirtan jecha. Ufii birriin eessaa dhufa imaaraatii irraa dhufa jecha birriin isaa. Ufii kan ittiin fayyadamaa jirtan maali? Amma nuti qoricha tokko baasii bitanne birriin dirhamni kineessaa dhufa. Eessa asliin isaa mamman isa imaaraatii irraa dhufa jecha. Maali? Wallahi biyya keessa jirtan tana kabajuun isinirraa jiraatu. Biyya keessa jirtan tana awwalan biyyi seennaa fi biyyi tun amma kabajaa guddaa walii qaban, jaalala guddaa hojii qaban. Biyyi tun biyya teennaa biyya gaafa doolaarri takka keessa hin jirre biyya duutuu biyya goote biyya tana jecha. Mee umrii biyya tanaa malee rabbi haa dheeressu jira. Afaaruma keessa hin amiin jira. Rabbi haa dheeressu. Rabbi haa dheeressu. Kanaaf namni xiqqaatuu barbaadde namni sijni galtee asfala saafiniina galu barbaadde biyya tana xiqqeessu. Gari namoota biyya Awurooppaa taa'ee biyya Arabaa jedhee biyya tana irratti taa'ee Arabni si keessaa gadi hin bahin amma Arabni si qaba. Akkuma inni bara baasaabora Awurooppaa qaqqabu sanii qanjisa malee osoo biyya Arabaa keessa jiraate dubbatuu hin danda'u. Kanaaf biyya keessa jirtan ila bara waan keessa jiran kabajaa keessa jiran ulfinna namni ni'imaa baasaabora biyya biroo qabaatee dhufee biyya kana keessa kabajaa waan akkanaa qabaatuun ni'imaatinaan alhamdulillah rabbil aalamiin. Kanaaf kabajaa biyya tanas kabajaa obboleessa keenya kana waan jirtaniif bira dhaabbata. qabaatun ni'imaatinaan alhamdulillah rabbil aalamiin. Kanaaf kabajaa biyya tanas kabajaa obboleessa keenya kana waan jirtaniif bira dhaabbadha. Nagara abbaa giddii tiriiloon jedhu tilifoona kaas. Tilifoonni kee biizii akka hin taane kan irra bilbilamu tooskaappii eegi jennaan. Tilifoonni tokko shamarran teenya dhiirri keenya sii bilbilee kabajaadhaan maal barbaaddu obboleettiitiya maal barbaaddu obboleessa kee jedhee kabajaadhaan deebisuu qaba. Isinis jechaan komii warri qabdanis koottaa waan kana si qoma negera abbaa giddii gaafadha. Yoo komiin kan jiraatu taate nutti himaa isinis sirreessina omara kon jiru manni kun keessan qabeenyi kun keessan mee abbaa giddii umrii san haaroo jala jedhan.
آمين. رب العزة عما يصفون. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. سلم سلم. مورال 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 مورال. أما نمني يادك أبدا والرادو بان أصبها يادك تكنو دان ديسان جتشاد ورون إرجع أبا جدي تكام نايتا أميرة عندي قوت ماله عنك فكر نامي فضل السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Harus kan bagi dokumen era foto kos kesan dulu. Bayar nama kita lah. Jadi ini itu bayar cuma itu ada kata kerja cuma. Beri cas macam bagi bayar cuma. Kata. Untuk sebelum kami dah berbadan. Kalau jadi ini sebenarnya online dah kena calu untuk mau itu terlihat berbadan. Nama online sudah tidak ada. Bilaafi jajjabeessa fuuldura dhaabbataa Oromoon tokko biyya Yuunaayitid Arab keessatti faarmaasii banachuun nuyi kabaja guddaadha. Oromoo kanas hin dagatinaa wal bira dhaabadhaa wal cabsuudhaa wal saaxiluudhaa kan jedhudha wal bira dhaabbataa waan cimaadha faarmaasistii ta'ee abbaa gidii faarmaasii afaan keenyaan tajaajiluun أفان وفيتين مورال مورال أيه قلتهم نمني برو اللي نمني يادك أبجال ياد وري شعر جالي Ayyee duraan dursee abbaa giddiitiin koongiraajuleeshin jechuun barbaada baga gammaddee namni takka hidhee lama jedha mana xiqqaa san keessa rabbii baga mana bal'aa kanatti si baase faarmaasiin kun ammallee faarmaasii hospitaala yookaan kilinika tokko rabbi si haa godhu. آمين Hordoftoonni keenyallee warri biyya kana keessa jirtan ijoolleen Oromoo yeroo hedduu namni afaanuma Oromoo kanaanuu afaan Arabii kanaan yookaan afaan biyya kanaatiin himatee waa dhibee dhufeerra dawaa argachuu hin danda'u. Kanaafuu namni kun nama Oromooti dhibee keessan afaan keessanii himattanii waan barbaadan irraa bitadhaa adumaanii keessa haa ta'u imaaraatii keessa warri jirtan deliverii illee isin qopheessee bakka isin jirtanitti akka isin geessu kun qaamsa isin maal itti dabarsinaa. Congratulations jiran qabaman. غلطوا قاعد إسحاق نور الدين كنتوا قرن Okay. Haala kanaan asitti argamtanii abbaa gidduu cinaa dhaabbachuu keessanii fuuldura galatoomaa jechuu barbaada. Itti aansuudhaan abbaa gidduu jechuun nama jabaa Oromoon qabdu keessaa isa tokko akka ta'e guyyaa irraa nu mirkaneessee jira jechuudha. Kanaaf sabaa fi sablammiin Yuunaayitid Arab Imaraat keessatti argamtan hundi keessanuu faarmaasii barbaadan taanaan dhukkubsattanii mana yaalaa deemtanii waraqaan isinii barraa'uun hin oolu waraqaa san qabattanii gama abbaa gidduu haaloo yoo jettan daayirekti bakka isin jirtanitti isinii fiduu danda'a. Haala kanaan jabaa keenya jabeeffachuu ni dandeenya jechuudha. Asumaan abbaa gidduu dhaamsa jabaa Sheekh Abdurrashiid dhaamanii fi jiru telefoona yeroo maamilli kee si bilbilu kaasuun dirqama sitti ta'a. Kana asumaan amaanaa sitti dhaabannaa walumaa galatti guyyaan har'aa guyyaa milkiiti galatoomaa jechuu barbaada. واو 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 ها عندي فضل فضل كنت أبدي ماما كنت ماما هنا نا كنت تسمعت اللي كنت نم كنت دعاء كنت أمين جار سمعت بيا كم نو واجد مه أبدي تانا أسمع جد إيشي Akkasuma baga gammaddeedhaani أيه namni waan anafee yoo taate malee dubbiin kamaa saamisan yommuu nafne akkasuma immoo obboleessa keenya dhaamsi nu dhaamnuuf baga nuuf dhalattee baga nuuf qabaattee jennaani waan akkanaa kana babal'atuu qabaa fakkaatan akka isallee akka birallee jiraatan nu haa babal'atanii nullee immoo jabeeffatuu qabnaa jabaa ofii akka jabeeffataa kanuman jedha. Salaamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله أبدي السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. Baga gammadde faarmaasii Oromoo faarmaasii kana fakkaatu biyya Yuunaayitid Arab Emireet keessoo magaalaa Ajmaan keessatti dhufuudhaaf qeerroon Ajmaan baga gammaddan asumaan cimsaa walaa beeknu walii cinaa dhaabbannu faarmaasii kana guddisuun kana booddee gahee keenya jedhaa galatoomaa واو 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 انت عندك قرأت أستي يعني عندي فوتو Nasri gabaan saadaan mana danu kallattii dhumaan akkuma اوكي This is amusing. Abagidi Pharmacy coming soon. Are you ready to enjoy our
opening celebration. Are you sure? Please be ready to be part of the opening celebration of Abba Gidi Pharmacy, bro. Wow. This is office, Abba Gidi's office. This is Abba Gidi's office. Are you serious? You sure? Wow. Salaam alaikum. Nama guddaa bira jirtu malee lamaan keessan isin arrabsuuf hin ture nasiidhaaf abbaa giddii anyways nyaadhaa kaasii deebi'aati laayiviin hin cufamu miti wallahi hedduu bareeddu. Jajjabaadhaa wal bira dhaabbadhaa kallattii barbaachisaa ta'een hawaasa keenya utubaa gargaaraa beekumsa keessan dandeettii keessanii qabeenya keessanii jechuudha hawaasa keessan jira dhaabbadhaa hawaasa isinii wajjin jira United Arab Emirates namoota gurguddaa akka keessanii kana osoo qabu maqaa xixiqqoon kallattii adda addaan isinitti dhuftu. Sorry, mami. Sorry. Salaam alaikum. Shaakura hinitti dubbachaa ture. Nagaatti oola ayyee. Habib yaase. Simale malikam na mameko. Nyaadhaa kaa deebi'aa. Ani nyaadhee milkaa'ineen isinitti dubbachaa jira. Hayyee Shaabdurashiid keenya wallahi nama akka keessanii nama hawaasa Oromoo kana jechuudha. Isa kutaa hundaa amantaan gosaan naannoon osoo addan qoonne jechuudha. Hawaasni keenya akka Oromummaa isaarratti tokkummaan jabeenya hojjetuu fi jidduu dhaabattanii isa xiqqaa isa beekaa isa wallaalaa keessatti argamtanu namoota akka keessanii kana of keessaa qaba UAE'n kanaaf jechuudha namoota gurguddoo biyya san keessa jiran bakka akkanaatti tumsa walii gochaa sagaleen kiyya nagaamu. Amiira kanaaf jechuudha wal bira dhaabbadhaa wal utubaa United Arab Emirates ammas gara fuulduraatti itti fufa adeemsi jechuudha. Jajjabaadhaa nu boonsitu dhugaa rabbi baay'ee bareeddu. Deema nyaadhaa deebi'aa bakka nasriu. Walii bilbila. Isaan lafa malee sagantaa arbaataan bananii laal qo'isi daawwachiisa maamishoo. Laal. Ayyee. Asbira irratti aksistii keenya kabajamaa. Hedduu bareeda. Hojii ajaa'ibaa. Laal achuma gubbaa eegalee abbaa qubee elemoo qilxuu hundi keessa maammoo Muzammir Taaddasaa Birruu. Laal kino. Obboleewwan keenya koomantii jalatti koomantii keessan argeen jira. Leenjisoo diigaa kan jechaa jirtu koomantii jalatti poostii kaleessa maxxanfame jalatti leenjisoo diigaa hundiyyuu gootonni Oromoo tartiibumaan itti hojjetamaa deemu. Manni haaraya waan ta'eef hundi isaatu jechuudha tarree galaa deema waan ta'eef akkasitti walii haa hubannu Oromoon tokko walii wajjin bareeda waan ta'eedhaaf jechuudha akkasitti qubanuuf qabaadha obboleewwan keenya irbaata keessan fu'aa godhaa nyaadhaa deemaati. Kana fakkaata. Wayye. Naafiyaa mukum. Abbaa qubeeti kaa. Sheekh Bakri Sappalooti. Naafiyaa geetu abbaa cabsaa ilaali zigaa dagmo. Funyee abbaa giddi asbira sheekolee biyya keenya kanaattu jira sheekolee warra Imaaraati. Namitti kun suuraa koo qofa keessan kaa'in bar suuraa koo qofa keessan geenye. Anuun jiru baa keessa jalqaba faarmaasii isaa Imaaraatii keessa beeksise. Abbaan giddi ajmaaniidhaan gaxarii osoo jedhu dhaqee ofiif wajjitti gale bate hojii rabbii gara wallahi cubbuu eeggachuun rabbii jiru TikTok irraa ana beekse ግን የኔ ፎቶ የለም ግን ቅር አላለኝም ምንም ችግር የለም አመ እርባታ ግን መተናል ተማም ይኸው እርባታ ላይ ቢፌዳ ግን አባን ግዲ ፋቲ አመ ቢፌ ካሱት ጅራኒ ኮታ ኛኑ ጆሌ ኬኛ ኮታ አቤት ሰርፕራይዝ ጉድ Kana fakkaata maamishoo. Maali ala reeba asii. Eenyu shiroon. Bareechee beekamalee. Aljazeera koy kaamera laa zoor hin bisu. Yes. Nagaya fayyaa keessanii baay'ee bareeddu irbaata gaarii isiniif haa ta'u jenneerra. Baqaayde. Raata shembee. Nasri kaameeraa ittiin qabin namni biddeena fudhachuu yeellaa dhiisi kaameeraa ittiin qabin. Okay.
Kana fakkaata bakka maamme walumaa galatti eebbi faarmaasii abbaa giddii aljaziiraadha. Wayya jamiyye habibi waalaikum salaam warahmatullah nagumaami. Qoesti abbaa giddii faarmaasii kamaa doolaa saayyaachuu gama kanarraa isin agarsiisa. Wallahi በጣም ነው የሚያምረው። ሄዱ በሬዳ አስፋልቲን ከነ ፈካተ ናኖን ኢሳ ኡመነ አchi bira wal ga'ee jira. Kinoolaal አባ ጊዲ ፋርማሲ ገባ jedhan ደግሞ AGP ይላል አባቴ። AGP means አባ ጊዲ ማለት ነው። አባ ጊዲ ፋርማሲ that is abbreviation yeah አላባ ኢትዮጵያ አዝብረት ይላል ጎላ ብሎ ይታያል። በሚገርም ሁኔታ ደግሞ እዚህ ጋር የአበሻ ጸጉር ቤት አለ። አስብረሌ ጀቻል ሰላም ጸጉር ቤት አለ። ሁላ መነ ጎቱ ትርቴ በርበኪሱ ነስሪ ከኖ መን አልጀዚራ ኪን ነው ለፎቂ ዴራ ሰንዱባኒ ለፎቂ ዴራ ኪን አች ብራ አይ አጅማኒ ቆይ ደሚ ናዶትስ ኖ ባኪ ደም ቆይ ቤግዛ ደለ ጋራተ መናዩ ገለኛ ደማርኮ በማርቃ ዱጋ ወላኪ ነው ብያመር ኤበዴ አም ኤበዴ ቤግዛ ደለግኔ ፊገሉ ወየኛ ተመነ ከናዩ ኛና Egaa obboleewwan keenya daawwachaa jirtan keessattuu kanneen United Arab Emirates keessatti argamtanu ammaan dura Dubaay ture abbaan giddii hawaasni keenya quubsumni saamu baay'inaan jechuudha jireenyi Ajmaanii fi Sharjaadha hawaasni keenya Oromoo jechuudha amma ollaa keessan galee jira dawaa barbaaddanu jechuudha kan mana Hindiiti Paakistaanii bitattanu mana Oromooti bitachuu aadaa wal jabeessuu aadaa wal guddisuu jechuudha waan rakkattan fayyadamuu qofa osoo hin taane maallaqa Hindiitti geessisanii kafaltanu yoo Oromoo biraan bitadha jettan moor jechuudha namni keenya wal utubaa adeema waan ta'eef aadaa akkasii irratti hawaasni keenya dhugaa dubbachuu hawaasa UAEtti kana himuun haadhatiidhaa himuu fakkaata yaadachiisuudhuma fazakkiriidha wal jajjabeessa karaa hunda jechuudha mana huccuus haa ta'uu mana nyaataas haa ta'uu mana dawaas haa ta'uu waanuma jiru hunda irratti Oromoon jechuudha waa walii kana bitee fayyadamuu gurguruu kanarratti yoo hojjete hindoonni jechuudha gabrummaa jala kan isaan ba'an gabrummaa Ingilaandota jala kolonizimii jala kan isaan ba'an inni guddaan waan ormaa lagatanii waa walii jabeessuudha waan ta'eef hawaasni keenya karaa kamiinuu waa waloo jechuudha jajjabeessuu irratti aadaa haa godhannu maallaqa birrii shannattee Hindii kafaltu Oromoo bira geessitee yoo kafalte namni sun ni guddata kan biraallee akka guddatuuf hamilee ta'a jechuudha atillee isarraa muuxannoo fudhatta jechuudha kanaafuu wal bira jiraadhaa isiniin jechuudha Abba Giddi Pharmacy in UAE United Arab Emirates አጅማን ከተማ ውስጥ ተበርግደዋል። ከነ ፈካተላል አባቴ እስቲ ከእንደገና ላስሾፋቸው አለሳራ አከሲን ሰንቴን ሀጫሉ እንደሳቱ ሙደሳስ ብረቲ መሰረት ዳባ ኤኙ ይመቃደሲ እንደገደ ሞይ ዲዛይን ነው ሞይ ዲዛይን ሃይደር አባ ጊዲ ማቲ ዳዊት መኮንን ሃይደር ይለ ከሰ ጅራ በተ ነሚቻ ከነ ወላሂ ሃይደር ይለክቱ አባን ጊዲ ነመሚቲ አዝብረ ደግሞ ገዳ ሐምዳት ጅራ አዝብረ አርቲስት ፈይሳ ፉሪ ጆርጅ አቡ ኤንድ አባ ጊዲ ሌንጮ ገመቹ ኤንድ አባ ጊዲ መስኪ መንጌ ኤንድ አባ ጊዲ አሊ ብራ ዊዝ ዋይፍ ሱራን ከዲፍ ኪያ ማኬ ሰረበሜ ሱራን ከዲፍ ኪያ ቆይነሲ አባ ጫፍሳ ናፍ ያድ ጌቱ አዝብረ ጅራ አዝብረ ፉኘቱ ጅራ አባን ጊዲ አዝብረ ደግሞ ማለከው ሊንጅሩን ቤኩ ገሩ ያው አወል ጅራ ኤኙ ማለጋን አባ ጊዲ ቲቪ ጆሌ አባ ጊዲ አርቲስት ኤርጳ ጋንፍሬ ወጂን አዝብረ ጅረኒ አዝብረ ደግሞ ቄሮን ወራከ አርሲ ጋፈሎላ ወራከ ዶክተር ኑረዲኒ ወራከ በሬሳ ኪታባ አብዱራህማን አዝብረሞ አርቲስት አንዱ አለም ጎሳ አዝብረ ሼክ አቡበከር አዝብረ አባ ጅፋር በክሪ ሳፐሎ ማሞ ሙዘምር ታደሳ ብሩ enu yimakaani saabannaa maaf dagadhee gooticha kana kenno maamme baarotumsaa waaqoo guutuu suuraan koy dhaggeeffadhu nasri suuraan keetiif kiyya maaliif keessa dhabamee dhagaafiin kiyya Ali birraa ani barbaanne osoma dhaga'u bira tare bakka tana inni girgirraa loddimtaa qaallaa kiyaariin lemeeti jettiin qaanfattu kiyaariin qaamaanuu keessa oola maal gochuudha suuraachi kaa'u maal hojjeteedhanii maxxansan kiyaariin yoo baay'ina kastamaraa wayii ta'e malee waan akkasii bitatuudhaan bafeestaal amma hinaaffaan mataa na kutee jira nama bakka tanaa tasamtoonyaan bataam tasamtoonyaan inni Muhammad Aljazeera firii suuraa sagalee naataa marti keessan jechuudha akkamitti suuraan koo keessa dhabamu guddaa kana firii maamme
fotoon aljaziiraa akkamitti tafa faarmaasii abbaa giddii keessa. Yeroo meeqa osoo beeksisa goonu yeroo meeqa keessa teenye osoo goonu attamitti namni kun beektee yoollee gootummaadhaan tarree warra hayyootaa dhaabbachuu dide ijoolluma xixiqqoo akka hiriyyaa kiyyaa kana cinaa maaliif nan keenyeedha kan guugaafiini. Maal jetti? Ani waliin baga gammanne nagaami akkam jirte fayyumaami nagaa jirtu maame du'aa naa godhaarani baga intala dhalchite jedhanii. Intala bari namni hangas mara baga dhalchite hin jedhu dhiira yoo dhalchan malee. Kamera. Woi mena boleh foto kara. Famous itu rakko ban. Famous itu orang kita rakko sa. Injalatina famous itu nuga. Famous itu berbeda awasa kia. Famous mau mata masih gari no. Betul, Omar kau kepada dia. Waalaikumsalam warahmatullah. Baka mami sholal ini masalah kino lal gustum. Abang gede juga Rabbi nu aku rajra. Wandi macin abang በጣም ያምራል ወላሂ ነስሪ ዱጋዱ በቹ ሱራ ከዳ ቪዲዮ ደርጌ ሱራ ተርጌ ጀዱ በጣም ነው አውሶነ ጅራዴ እንጀደ ወላሂ ባዬ በሬዳ በጣም ነው የሚያምረው ዋረ ቶጀተሜ ባይዘ ወይ በጣም አኩሪ ስራ ማሜ አመኑ ስለ በጣም ኦሮሞ አስገው ወላሂ ኦሮሞ ትጅራላል ይታያል ዋው ባዬ በሬዳ ወላሂ ካከነ ቢየ ኦሮማ ከሰቲ ማለቀ ሚሊዮና ኢንቨስት ጎዴ ኮንፊደንስ ይላል በቃ ሰበይሳ ተጃጅ namni gariin daldala itti fakkaata daldalaa miti kun habiibi dhugaa dubbatuuf kuni bari xiinsammuudhaan hawaasa keenya biyulli gochuu irratti shoora inni taphatu namni xiqqaase intalti oromoo dhiirti oromoo tokko bakka kanaa dhattee yeroo waa bitachuudhaan moggatti wantoota oromoo kana ilaaltu hangam keessisii gammada hangam keessisaa gammada beettee dhibee qabuuf dawaa barbaadachuu dhaqee dawaa biraa argata jechuudha sii galee hamilee horata namni keenya kuni hojii dubbachuu baratan akkana. Sah. Kanafi hedduu nu boosee jira nullee hedduu ittiin boonnee jirra waan baay'ee nama gammachiisu qoy jaaketti kan uffata jaaketti warra faarmaasistii jechuudha. This is Abbaa Giddii Raddaat Nasri Aanole sababni inni ajmaanii takka galu gooneef keessaa tokko nullee muuxannoo jala baratuudha waan tokko jaangaruu waan balage Doktora osoo taate nasri sirraa bareeda chigiruu mindin ነው waan gabaabaa taateef jechuudha beektee dhukkubsataa dheeraan tokko yoo dhufe gattaa yeroo jettu taa'uu kan hin dandeenye jira sanii bira nagaan buli irbaataaf neegaarani nagaan turi halkan gaarii nagaatti buletis nagaatti bule babbata koy doktora osoo taatee ምናምን ዶክተርነት ማምነራን በሬን ጭንቅላት ያልተመለ አጭር ወይ ረጅም ስለሆንክ አይደለም ጃኬ አሁን መጨረሻ ላይ ደርስ በቃ አገነ ለከፍቱ መለዚ ተውዛ ወላሂ ሲንጅዱ ደበሙት ተሰማኝ በጣም ነው የምታምሩ ፋበሉ በቃ እርባታ ደሚኛ በቃ እየደስ ወላሂ እርባን ማማ የሆነ ዱመተ ይጀዶ ማንጅረኒ ማኑ መገለኛ ደመለ መርቃቂያ ባዬ በሬዳ ወላሂ ባዬ በሬዳ ጀጀባዳ ሐዋሳ አቺ ኬሰ ጅረኑቲ ኖርማሊ ኢንፎርሞሊ ጎቻ ሎኬሽኒ በቃ ወንቶታ ገረገራ ጎቻ ይመቻችሁ አንተ በሚመች ካቢቢ ወላሂ ማምሾ የሮ ጋሪ ቀባዳ ሲወልን ቢዝነሳ ነጋሚ ቻ በቃ ማምሾ